Haay uummata gashtii akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii dhufeetiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashama harka fuune warroonni amantaa garaagaraa hordoftan hundumti geessinu warroonni chaayinaal kana hordoftan baga nagaa jiraatan isin jala nagaa kooti alhamdulillah. Dhufeetiin jira inshaallah. Na beeytu laata? Haay nan beeytan. Eessattuu waliin beeynu. Argixanyaan nan beeytan. Isinin beeka malee nan beeytan. Annaa dhufee isinit dabalamuudhaaf na simattan moo ni dhiiftan? Mee warroonni na simattan lakkoofsa tokko barreessaa. Kaimmoo haay isin simannu jettan lakkoofsa lama barreessaa. Lamaanuu keessa kan jirre immoo duwwaa barreessaa. Koomentii jalatti jechuudha. Ani dhufeetiin jira karaa yuutuubaa. Isinit dabalamuudhaaf inshaallah. Yuutuuba kana eessatti beeyna haay eessaa fiddee jettanii gaafii isinit ta'uu mala. Gaafii ofuma keessaniif deebii ofii deebisaa. Gaafii keessaniif deebii ofuma keessanii deebisaa. Yommuutu ati nuu deebisi jettanii eessaa akka fidee, eenyurraa akka fidee, maaliif akka fidee isiniif hin deebisa jechuudha. Kana booda Ummu'amiraan viidiyoo asirra gadi dhiiftu anaatu isinii gadhiisa. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota Ummu'amiraa jechuu dhiifneeti amma akkam goona seetan kabajamtootaa fi hordoftoota Samtii Ofishaal akkam jirtan jennee eegalla jechuudha. Akkas chaayinaala keenya sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaalii. Warroonni akka kiyya mana Arabaa keessa teettanii gartanii hojii dabalataa jettanii hojii dabalataa hojii keessaniin wal cinaa qabdanii hojii dabalataa jettanii hojii kana yuutuub kana hojii godhattan hundumti keessanuu jajjabaadhaa isiniin jedha inshaallah ni beeytu. Hojiin Arabaa akkam akka ulfaatu namni akkasuma mootu hojiin Arabaa qallaluuf isin jira ijoollee firii ta'anii jedhan. Wallaahi yuutuubiin bareedaadhaan ijoollee baay'ee beekaa nama mallaqa yuutuubarraa argatan jechuudha. Yuutuuba kanaa banattanii cinaa wal cinaa qabdanii yaanii osoo dalagattanii hedduu takka midhaagaadhaan natti fakkaata. Anis niin dalagadha jedhee yuutuuba kana banee jira jechuudha. Kayoon bante akkanaan hin jenne bichaa inuma bane gaaree gisee banullee banuwani baneetiin jira. Kana booda Ummu'amiraan viidiyoo isin biraan hin geettu. Viidiyoo bareeda kan isin qaqqabsiisu anuma qofa. Ana jechuudha. Anaa fi ana qofatu yuutuuba kanarratti viidiyoo gad isinii dhiisa jechuudha. Koomentii waan babbareedduu naa barreessaa. Eessaa fiddee yuutuubii chaanaala Ummu'amiraa eessaa fiddee jettanii akka nan arrabsine. Waan bareedduu naa barreessaa. Uummata kee qashtii. Innaa walaa jajjabeessinu maatii naaf ta'a. Na jajjabeessaa isiniin jedha inshaallah. Viidiyoo babbareedaa isinii fida agartanii viidiyoo barumsa isiniif ta'u kan irraa barattan akkasuma agartanii kan faayidaa irraa argattan akkasuma argatanii kaazanaa itti jettanis mana Arabaa kushiina Arabaa keessa dalagata. Viidiyoo laaltanii seeqataatiin ittiin dalagattan jechuudha. Viidiyoo babbareedaa argatanii aakshinii fi akkasuma reakshin viidiyoo kata jechuudha isiniif hin fida. Yuutuubni kuni chaayinaali kun jechuudha ka zaranyinnatii irraa bilisa ta'e naashinaali intarnaashinaali viidiyoo asirratti gad isinii dhiisa jechuudha inshaallah. Hundumti keessanuu akka na hordoftan. Garuu ani wallaahi haarawa anaaf miidiyaan awwal marraadha. Dhiifamallee naa godha. Miidiyaa irratti nan beektanii isin warruma yuutuubaa daddalagatu kan ni beeyna garuu ani takka miidiyaa irrallee bahee hin beeku. Amma fi bahuuf hin deema. Inshaallah keerimaaf ka rabbiin haa laaffisu. Yuutuuba kee sabiskiraayib naa godhaa laayik sheer inshaallah. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Hiriyoota keessan irratti gartanii sappoortii isin na gootan. Koomentii keessan immoo yaada bareedaa yoo naa barreessitan yuutuuba irratti waan akkanaa dalagama waan akkanaa dalagii jechuun kiyyaan amma waan irratti dalaguudhaaf karoorfadheen hin qaba akka mataa kiyyaatitti. Walaakin isinillee immoo yaada dabalataa ka akkuma argartanii nuti yuutuubaroota biraati
gisee isaan gaafii addaa gaafatanii yaada hunda kennaa hundi kenninaaf himi isinillee akkasumatti amma yaada naaf kennaa isiniin jechuu kooti waan irratti dalagu. Mana arabaa kushiina arabaa keessaa yaani hojii kiyyaa walitti wanna wal cinaa qabee dalagu jechuudha waan silaa naaf ta'u mana arabaa kana keessatti jechuudha. Piraankiin hin jiru piraankiin irraan eeginaa yoo madaamii piraankii isinii godhe malee jechuudha. Piraankiin irraan eeginaa piraankiin asirra hin jiru kana booda garuu viidiyoo babbareedaan qabadhee isinii fidaa jedheetiin yaada ka barumsa irraa argattan ka zana fataa ittiin jettan akkasuma agartanii viidiyoo riyakshinii adda addaa tiktook irraa ምናምን isin bira qaqqabsiisuu danda'a jechuudha. Badina YouTube koo subscribe share like gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha qaqqaaliiwwan Oromoo. Innaa YouTube kana eessaa fiddee akkamitti fiddee yaa Samiiraa eessaa argatte? Ani Samiiraa jedhama maqaa kee guutuuni. Booda wal barraa sanis inshallah sirriitti wal barra booda eessatti akka dhaladhe nama akkamii akka ta'e amma ammoo eessa akka jiraadhu booda inshallah sirriitti wal barraa jechuudha. Mee akkaataa viidiyoo kiyya kana itti taqabbaltan laaleti eegas immoo wal barra jechuu viidiyoo bareeda qabadhee isiniif deebi'a. Mee akkaataa isinitti na taqabbaltanii laala. Yoo isinii ka sirriitti viidiyoon kiyya kun iyyitaa gaarii na argate dhugaa waan babbareeddu isiniif qabadhee dhufa jechuudha. Yookaan ammoo hin deebi'u ta'a beekamu. Kanumaaf hin deebi'u illee hin gammadinaa anuma deebi'a. Kanumaafuu jajjabaadhaa like share naaf godhaa. Inshallah viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaan isiniin jedhaa. YouTube kiyyaa share like subscribe naa gochuu hin dagatinaa. Bye bye.